La intaltee waan ta'eef eegadhu kara mana keenya isa boroo. Waan ta'e wayiin godhe nuti immoo kara ishee gadi buutu dhabu. Taan. Nuftee baga nagaan nufte. Baga nagaan Fidi birrii koo. Birrii maali? Birrii koo nagaan. Birrii maali? Isan hojjedhe maanni birriin koo maanni birrii maali laan birrii kooti ka. Obboleessa kanatti dhangaggaa'e. Maanni obboleessa kee dhaqii barbaadadhu birrii koo naa laaddoon. Maanni obboleessi kee. Birrii maaliin sin jechaara? Obbolummaadhaan si hojjedhe maanni birrii maaliin birrii kuma dhibbaa wayiikiin gammatee waan hundumaa isaatti hin godhadhee fixeeti maanni birriin keenaan jetta. Ragaa qabda? Maanni ragaa qabdan isa ragaa qabdan naan jetti hinaa softii kuni. Mataan kee nagaadhaa tam amma kana na hojjechiistee kaateeti ragaa qabdan naan jetta. Natti hin kolfin. Diyaaspooroftee duutee taga fidi birrii koo. Hin qabu. Maanni hin qabu naan hin qabuu kee hin beeku lafa lixxee fiddee liqii nama narraa baasna. Natti hin kolfin naan akkasitiin. Kolfitee duuteetta. Birrii utuma hin gammatu birrii kuma dhibba tokkoo fi birrii kuma 20 amma na laatu. Daf maanni maalla galchee na hojjechiistee kaatee maalla galchee naan jettaa naan. Ati galtee jiraachuu dandeessa macha. Eenyutti manni mana kee mana maaloo ta'ee kan akkana ta'e ani hin barbaadun amma dafiitii birrii koo na laatu. Hin qabu. Oomishannaa keessaa miti. Hin qabdu? Ani immoo qaba. Isaafiniin dhaqee itti liqii fudhadha. Birrichatti anaan akkasitti fixee dhufe. Maal ta'a yeroon siin dabarsatee natti dhaadachaa hin turre? Yeroo sana dabarfachuu dhiifte. Maanni yeroo sana dabarfachuu dhiifteen? Yeroo sana walirra kakkaattee dabarfachuu moo eegee fixee xumurratti kaffaluu naan jette. Amma naa kaffali gaa xumureera. Hojii kee hundumaa xumureeraati amma naa kaffali. Obboleessa koo maallaqa siif kennus hin qabu. Hin qabu miti manaan. Maal hojii immoo liqii keessa na galchite? Amma nameen dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ati mee nama miti mati. Amma kana biyyuu fidi birrii koo. Otoo waan kana laa hirmijaa maan sirratti fudhadha moo laati waa'ee koon beektu magaalaa kana keessatti waa'ee koon beektuuti. Hirmijaa maa utuun sirratti fudhateen birrii koo naa laatu. Atis waa'ee koon beektu tun hin jedhin fayyaa. Manni waa'een kee ati ishee diyaaspooraadha jettee birrii tokko warra birrii kuma 220 mataa keerra of galagalchite. Liqicha naa mataa korra maaliidha mataa keerra ani hundaa'uun naa kaffaluu gara qofanii gaaran. Ati mee eessa keetiyyuu diyaaspooraa fakkaata. Nan gubadde waan si biraan jedheem nan gubadde. Nama benis lu maacha jechuudha. Isa usan jaalallee kootiin immoo birriin jiraa dheedhaa dhedheeduu hooyi. Kun rakkina keessa na buuftee keessatti jiraatti kun. Nan ilaalin isa iyyuu na ilaaltaa. Suttee? Maal ta'a mi'aan amma ni siisee diyaaspooraa kana hojii rakkadde saanduqa reeffaa utuu hin daldaleera ta'e ayyoona nama ta'eera. Natti hin kolfin. Namni biyya kanaa dhumaa oola miti utuun isa gurgureera ta'e yoona jechuudha. Aniyyuu kuma 220 kanarra kiisii kootiin qaba. Dhaabadhee sittiin iyyuu shi. Mataa qabattee na keessatti namatti dhaabattee na ilaalte nattaa isaa birrii koonaaf dinaaf. Sitti miira birrii hin qabu. Maal ta'a diyaaspooraa gootereedha. Maan namalli amala si jedheen koradhaan qaba dura maloo hojii korratti nama mala qabuudhaan. Tasgabbaa'e. Maalaan tasgabbaan isa birrii kee barbaadda miti? Birrii koon barbaadaati amma naa laata. Birrii kee barbaadde taa'amoo amala godhadhu. Arraba sannatu eessa unnatu? Alama birrii koon alaatte deemta. Maal akkeetti na ilaalti kuni nagaan qabduu? Sini nama beekne wajjin akka kanatti naasee nan beektu bara. Si beeka miti fayyaa keetu ati sobduudha si beeka maal fansi wallaale sobduu ishee diyaaspooraa dhattee liqii na fuusiftee eegee jireenyi koo immoo waan hundumaa isaa kisaaree maalan kisaaree an kana booddee jechuudha ilaa kana narratti qabatu uffata kana narratti qabatuun siin jedhe birriin itti liqii itti fuudhee dhufe immoo beektatiyyuu. Maal taaree maqullaan deemni rakkoon qabu. Amma me birrii koo naa laadhaa dhugu maaluma si godhe masi gadi tooni akkasitti sitti iyyuu kooni birrii meeqa utuu uummata kana dhaabadhee kadhadhe uummati kun karaa irraa naa kenna amma sitti iyyuu. Silama kana iyyuu qabdu turte. Silama kana iyyuu qabdu turte shamma maal godhushi of ajjeesuu yoo na ajjeese hom maal sii godhamma yoo na ajjeese maal sii godha siif maal sii godha. Meeshaan booyin an dhiira boon jaalladhu bas. Maal sii godhamma babboo jaalladhee boo'aan jiru idaa namaa na boosisa. Argeessaa miti birrii kee siifan kenna. Amma eessatti nuftanii? Birrii kee hin argattu bas. Ishee sanaaf hojii koo immoo hin xumure. Amma hojii koo hin xumureetti birrii kee siin kenna. Kottees amma meetama birrii kana amma naa laadhu ammuma naa laadhu ammuma naa walakkaa manna kee irraa kaffala arraa kee naa laadhu. Sitti hiyyeessoo sitti boo'eessoo dadhabe ati hunda keessa reeyi. Dhageessaa miti amma hojii koo xumureetti birrii kee siin kenna. Maal jechuudha? Obsita taa'an obsi. Dhiyeessi naa kenne birrii kana. Kottu. Boqqitee waaqayyo biristu. Kottu garuu. Amma deemuu gaya. Deemeen barbaade.
Eessa deemtee barbaadda? Haadha kee dhukkubaa jira. Horii qe'ee sana ammoo akkam goota? Horiin sun bannaa itti gaafatamummaa isaa si fudhatee jira. Moo haati kee akka isheen addeetti duutu barbaadda? Ni dhugaatu. Garuu wanta hin godhu qabu. Ani jaalallee koo yaadaan irraa fagaatu. Qaamaan irraa fagaatu. Yaadni keenya wal bira jira. Ishee immoo da'umsi ishee yoona kana da'umsa geessisa. Kanaaf bakka hin jirtu deemeen barbaadu. Inni kun dhugaa keedha. Si yaaddessuu danda'a. Akkamittiin si yaaddessuu dhiisas? Jechuun dhala keedhaan waa'ee kanaa dhuguma yaaduu qabda. Garuu haadha kee baay'ee dhukkubaa jira. Akkamittiin utuunni baay'ee dhukkubu dhiisee deemda? Deemuu qaba. Maa sumaata biraan deemuun barbaada. Ani Haati koo si'achi waan fayyadu hin fakkaatu. Waaqayyo akka beeku haa godhu. Garuu jaalallee koo bakka isheen jirtu deemuun barbaada. Argachuun qaba. Maal keessa akka isheen jirtu hin beeku. Inni yoona eessa akka isheen jirtu illee bira hin beeku. Kanaaf deemuun barbaada. amma eessatti deemtee barbaadamne? Bakki hidhattu eessa qabda? Moo haati kee iddanatti du'uu ishee barbaadda? Haadhaadhaam. Haadhaaf garaa akkamii qabdati garuu? Gaalli maal godhu? Jaalallee boru argachuu dandeessa. Garuu haadha tokkittii qabda. Haadha deebitee kan arganne beekta miti. Akkamittiin waan kana haasoftetti? Ni dhugaatu. Haadhas deebi'anii kan arganne beekamu. Haati addunyaa kanarraa tokkitti duwwaatu. Kanaafuu yaaddeetaa garaa biiftuu koo keessaa dhiiga kootu jira. Mucaa koo. Ati maaf akka kanatti haasoftaa? Mucaa deebitee godhachuu hin dandeessa beek. Garuu haadha kee deebitee deeffachuu hin dandeessaa? Utuu isheen duutee deebitee deeffachuu hin dandeessaa? Tole maal godhu? Natti beekaa kan. Tole maal godhe jetta? Maal gochuu hin danda'a? Beekamaadha. Haati tokkittiin akka isheen jirtu. Garuu ishii maal godhu? Waan tan godhe siin jedhu achuma hin deemin. Haadha keessa dhiistee iddoo biraa hin deemin. Amma yoo na jaallate ta'e wanta gochuu danda'u na gorsi. Amma ni magaalaa kana keessa deemee keessan beeku. Amma ni kanarratti wanta si gorsu tokko hin qabu. Deebiitii haadha kee wallaanadhu. Horii kee eeggadhu. Haadha manaa yoo ta'e deebitee boru argachuu dandeessa. Dhalas yoo ta'e deebitee boru argachuu dandeessa. Kanaafuu waan akkasii akka lammaffaa yaadda. Kana gochuun hin ta'u tasuma. Deemee barbaaduu hin qabu. An kana caalmaa wanta si gorsu hin qabu. Kan kanaa loon immoo situ murteeffata. Kanuma ammoo intala dhangaggooftuu sanaaf akkas taataati. Dhangaggooftuu? Ee. Kanaan hin jedhin. Ganna dhiisi. Biiftuu koo anaaf biiftuu koo maal akka isheen taate hin beektu ati. Infookisti hin jedhee bakka. Infookisti. Akkas naan hin jedhin. Hin jedhin akkas naan hin jedhin. Ganna dhiisam. Biiftuu kootiin akkas jettaa? Ee biiftuu makeedhaan. Haadha kee dhiistee maa hojii ishee bukkee deemtati? Kanaaf biiftuun koo rakkina meeqa waliin dabarsinee? Ganna Gardoo dhiisi. meeqa waliin dabarsinee? Biiftuu kootiin dhangaggooftuu jettaati? Waan hundumaa koodha ishee. Waan tokko sitti himu? Abootaan isa kennuuf hin salphata. Isa fudhattutti uffata malee. Lammaffaa jecha tokko akkatti naan jettu hin barbaadu. Haasoftee duute. Deemaa. Tola giiti amma ammoo maaliif na barbaada? Hojii keenya isa jalqabne yoom xumurre? Hojii maali? Hojii maali? Hojii kee kan xumurre? Wanta nama kafalchiisu jira moo birrii si kaffala naan jettee amma ammaatti akka birrii tokko naan kaffalin jirtu beektaa? Dhagahi baas. Hojii kee kan xumurre birrii kee fudhachuu dandeessu. Maan hojii maaliin xumuran san hojjedheef immoo naa kaffalteetti ammoo Amma maallaqicha fudhachuu barbaadan bee? mallaqa isa kamiin? Isa duraa? Amma utuu warri liqiin na duukaa fiiganii dhufe shi baqadheen dhufe. Siteera. Maallaqa kisiisan keenya oromoo dhagaa kan jiru. Amaarfaa siin hin jenneen amma waan tokko sitti himu ani amma wanta dhufeef birrii koo hodhuu birrii keessi kennaa itti nama wantin see malee akka haasaa biraa inni akka godhatuuf ibrannu datti amma hojiin qaba. Tole. Ila maallaqa kee waadaan siin kennaa. Waan barbaadin siin kadhadha bara. Ammas immoo hojii biraan kan biraa gaa sirkaa fuudha ammas. Amma kunis hojii keessa tumma. Ati isaa birrii fiddaa diyaatu warra umri birrii isaa fuutee datti mee birrii datti na hojjechiiftu qaba.
isa maallaqa hin qabatu. Ta'uu hin danda'u. Garuu immoo hojii kee wanti hin jedhu kan amma raawwateenyaanis birrii isa duraa irratti sadisiisan dabarsa. Dhageessan jiru. Amma waan tokko sitti immoo dhuguma yoo uumaa keessa si uuman sodaatta yoo ta'e birrii sana biraa qabu naa galcha. Liqii namaan ofirraa galcha. Liqii namaan baasaati birrii sana naa galcha. Ati wayi ganaa namni liqii dheedhisiisuus isaa gane maallaqa geessisan kennan jedhe. Tole jechuun Amma naa kenni jalaa kaffaleeni jalaan kaffalaa kana san amma inni irraa qabu sun ofirraa fixeeni nagaa ta'een jiraadhaati amma bircha naa baasa. walakkaa taasisan kun saduraarraa. Dhageessan jiru. Walakkaa maalii isuma siin kenna itti sana naa laaddu siifoo. Uff natti niyyi siin kennaadha. Dura wanta siin jedhu kana raawwachuu qabda bara. Isa unatti dheekkan taa'i. Nanaasi. Utuun Maallaqa keeraa argachuun barbaadu nanaasi. maalan si hartati bifa kamiin hartati isa kamtu si hartati. Akkasina gootee na hartaa sayyooti. Kanaaruu qabu eenyu ture ana. Utuun si ajjeese ana jechuudha amma. Nagaafatamoo seerri biyya kana tun lafa si buusee waan tokko. Hojii hojjechiiftee birriina raawwattee na hin ajjeeseen jedhan maal godhu kana caalaa na hidhu malee. Namni na hidhu hin jiru. Maaltu na hidha? Ani haasaa keenya hojii malee. Tole. Amma hojii kan biraa hojii kan biraa kan hojjedhu naan jenni naa kaffali kan sirraa qabu. Tole sammuu. Maallaqa isa duraas na irratti nama biraan hojjechuu Maal jechuudhaati? Maal hojii immoo iyyitee na waan taree? Anoo silaa nama hojii hojjechiisee akka liqii kan ofirraa baasuun namni hojii naa laatira. Hojii irraa immoo na kaachifte. Anamma birrii koon argadhaa dheen fiigaa immoo nagaa miti ati maasee xadhaa namatti taata. Haasaa baay'ee na naasisa. Maallaqa hin barbaadamu hin barbaadu. Amma waan tokko Afaan tokko qofa naa deebisi. Haasaa biraan barbaadu. utuun hin barbaadu ta'e anas dhaabadhee sitti ni. Dhimma na hojii gadhiisee dhufe sitti iyyuu hin qabu. Maallaqa hin barbaadu waan ta'eef waan hin jedhu kana raawwatu. Sana booda maallaqa isa duraa irratti dabalee guutummaa guutuutti hin jiru. Garuu hojii kana hin xumuru jechuun immoo dhageessan nama biraa maallaqa isa duraas dhabdee nama biraan hojjetu. Abbaa barbaadu hojjechiifadhu. Jooteen tulluu waaqaleera. Jooteen tulluu waaqaleera. Wallaggaan foonuma nyaataa. Wallaggaan foonuma nyaataa. Jooteen dhuftuu naagameera. Jooteen dhuftuu naagameera. Wal argaa yoomu malaata. Wal argaa yoomu malaata. Naguma? Nagaadha? Naguma? Nagaadha? Naguma? Maal? Si yaadi? Maali? Safarri kun akkuma kanatti jira waan bayyuu. Sitti jijjiirame moo? Maali? Fooqiin cufaan ijaaramu? Maal jechuudha amma kana lafa kana? Maal dhoqqeen kun? Maal taateeti? Eeyoota hojjeta karaana dhufe. Kana gidibiidhaan walitti yaanee tottashine. Dhugaa baay'ee nama jibbisiisa. Maal jechuudha iddoon ture koo? Waaw akkatti bareedu. Lafa akkamii turte? Baay'ee bareeda dhugaa waaqa. Baay'ee dhiisnee hin deemtaati iyyuu wajjini. Lakki dhiisaa asuma wayyaa. Wachi dhattee. Ati immoo jireenyuma baadiyyummaa kana jaallata. Maali hojii jijjiiramtee? Eessan naqaa? Atu addana dhufta. Atuun deebitu. Anatu deebi'ee moo? Eeyyee. Inni yaadamu. Lakki. Dhugaa yaadamu. Sitti maan? Ati yoo asii baatee jijjiirama guddaa jijjiiramuu qabda maal jechuudha? Maalidha jijjiiramni kana caalmaa maalidha? Isinmee haadha koo, abbaa koo, faamiliin naa maaf jettu? Horii fan bibbitachaa raan sitti meerai. Waa isaan geeyyamu ammayyuu. Horiin bitadhe. Maal goota? Sooroo waan jiraam. Sooroo waan jiraam. Kootu siifoo irratti ashamma immoo wanti hojicha immoo natti hojichi immoo maal ture egaa? Sinuma saamma kanaaf hin barbaachisu. Jechuun akkas miti namatti akkasitti namatti himtutu immoo namaan galu hojicha immoo natti miqa. Hojii ulfaataa immoo natti laatiin arraa. Hojii salphaadha. Garuu isa ijjitiidhaan qabu. Hojichi waa'ee lubbuu namaa balleessu. Inni waan salphaadhaan lubbuu balleessaas hin jedhu. Amma immoo birrii utuu san qabu naan kaffalee amma immoo lubbuu namaa balleessi. Nanaati nan ajjeeftu na ajjeesi qaagorii lafa na buusi. Isaaf yoo kan hin geenye kan hin dabaleen kanaadha. Maal godhu reesha amma yoo immoo ajjeesa kan. Seenaa. Seenaa akkati lubbuu ishee balleessu. Haala gowwaa rakkisaa akkamii ammaan kana dandeenye godhu siifoo kana dandeenye godhan maaliif beektaati nama ajjeesuu tasuma maalan nama ajjeesa fi kooti iyyuu du'aa dha'u ani iyyuu bor karaa irratti lafa nagatu. Amma borga nama namni du'e karaa irra ciisu ana biricha amma naa kaffaliiti hojii isa kana hin mari'annaati waa isa kana nama ajjeesu hin barbaada maaloo birii isaa naa kaffali. Obboleessa koo dhagaa keenya nama ajjeesuu fi
birrii immoo guutummaa guutuu isa duraarraa dabalee caalchisiisuutti mala. Taateetti kana nama ajjeesette gaafa ol fuudhee haasoftu namni naannaa kana jira maal taateeti? Ana amma bor gaafa namni du'e namni casiidhaan du'a. Isa immoo isaantu dhaabatee haasaadha namni. Iccitiidhaan immoo gootu waan gootu. Iccitiin kun alaabaa guddaa dhahee isaa maallaqa ittiin barbaadamu. Maallaqichaadha amma waa'ee maallaqaati malee maalan godhan namni jiraatu okkeetti namni seenaa keetu du'aadha maaliin godhanii? Jireenyu nama ajjeesaa jira. Kana caalaa Amma waa tokko duwwaa si gaafadhu meeqa naa kaffala? isa duraarraa isa dabalata. Maal sadii? Kuma 300. Ati mee amma ofumaa jireenya koo mirqanaa keessan galchiniin jedhee malee. Kuma 300 an amma immoo kana deema immoo dhaqee maalam gaafa dhagaa beektaa raayidiin kireeffadhee deema magaalaa ana keessa. Isa darbee fi mana jijjiiradhee amma immoo raayidiin kireeffadhee deema. Isa rakkoon qabuufi jedha. Bitachuu dandeessaa. Agarsiisa amma barbaade amma kanatti jedheera amma barbaade itti dabata. Agarsiisa garuu awwaalan barbaade lubbuun ishee akka godhu fudhatu. Sifu kana godhu. Godhu. Naayidhaan dhaan ta'a godhu kan. Tole. Atis maallaqa isheen barbaaddu hojii kana gochuudha. Maaliif birrichaan wal akkas wal goona siifu naa kenni san hojjedhe immoo naa laadhati. Maaliif karaa hin dandeenya natti dhuftaati. Tole siifu waan kana akka walii gala. Garuu immoo kaffaltee kan akkasa kanaan duraanii nan dhiista taanaan akkuma ni ajjeesu immoo kan si ajjeesu hin dagatu. Isaaf yaaddee. Waadaan kun immoo waadaadha lafti waan kana akkan rakkinaa jedhee godhaa rubee. Liqii namaan ofirraa baasa jedheen godhaa jira lubbuu namaati immoo hin qalbii mul'atu. Wanti kun waadaadha. Afaan kee keessaa beennaan anaafis siifis gaariin ta'u wanti kun. Tole. Garuu adiisaa iccitiin kun alaas qofa biqilaa qaba. Namni biraa babal'atu qaba. Namni biraa bareedinaa as dhufuun biqilaa qaba. Adiisaan kun. Tole. Tole. Nagaa. Maal wanta akkam nama ajjeesaa gaamma. Liqii makanaa amma immoo lubbuun mucaa kanaa immoo galaafadha. Akkuma beektu nu godha. Barnoonni immoo kan gaariidha. Dhugaa baay'ee namatti tola. Anis deemeen baradha deemaa yaada. Baqqala yaada bareedaa fi gareetu. Dhugaa jijjiirama guddaa jijjiiramuu qabda malee. Nan baradha barnoota. Amma yoomitti jireenya baadiyyummaa kana hin ta'u baqqaatis waan fooyya'aa arguu qabda. Maal haa ta'u achirratti na jalaa jijjiiramtee dhufte. Maaliin ta'een immoo nan bareede malee maaliin ta'e? Lakki ati natti jijjiiramte akka kee durii. Yoomiin jijjiirame? Lakki anaaf sirrii miti kaa faarri keenaan natti hin ta'u. Dhugaa baay'ee si yaadeeranii. Si yaadeeraanis. Garuu ati na dhiistee nama biraa hin baafanne miti hiriyaa. Lakki dhugaa mana barnootaa qofaan hiriyaa durbaa tokkoon qaba. Isheeyyuu fidee dhufuuf yaadee haala tokko namni mijannee iyyuu dhiise. Anoo shakkee hunsi gaafadhe malee sina mana. Lakki dhugaa maal seete an karoorri koo baradhee xumuree eebbifamee maatii koo fuudhee achi galchuu jireenya fooyya'aa ta'e jiraachisuudha bakka karoorri koo. Akkami haaldachi immoo maal fajjirachi? Baay'ee namatti tola dhugaa wanta as hin jirre baay'eetu jira. Maal fajjira? Waan baay'ee jira fooqii jira makiinaa adda addaa waan bareedu kanaafiyyuu jireenya fooyya'aa jiraachuuf atis bara dhufu kaastee mana barumsaa achi galuu qabu. Nan dhaqa wajjin teenya kaachi. Akkami yaadne irra jaalala keenya isa durii. Dhugaa yaadeeraanoo. Kottu kaasammoo. Eessi. Mallaadha kun daqiiqaa meeqas eega? Si yaadeeraanoo dhugaa maali maachuu dafii kottu. Haa ta'u. Dafii gaasee kan jira. Jenna. Oh, Nagaadha. akkama. Hirtaa. Noortaa. Manni reefulaa ilaantiin machooti irra jette gootee adeemtaa ta'u. Natti tolaa man jiru kana. Maal? Jibbisiisaa. Nan dabbarsiisiin kanatti tolaa jiraan jaalallee qonee gaara. Nan dabbarsiisiin. Tokko si gaafadhu. Kan gargaartu. Ajendaan miidiyaa moo maali? Maal waan sooshaal miidiyaa irra naanna'aa jiru kun? Isa dhiisan. Huh? Kenna. Riin argatu. Mari maali? Qarshii muraasan barbaadu. Anuu nama qarshii naa liqeessituun argadheeti amma miliyonaatti liqeeffadha. Ergasii immoo nan bada. Kenna maamnatti qoosatu. Isa dhugaan jedhee Waan meeqa hojjedhee akka inni na jalaa fudhee beektaa? maal hojjete? Hojiin intalattiifaan hojjedhe kun akka inni daaraa fi kana buusee taa'aa argaan jechuudha. Saree galgala yeroo waa isa yaadadhu akkan itti ba'aaru jechuudha. Ibsuu hin danda'u. Jireenya kootti hin qoofamaa hin hin qoofamu.
Isa taata naannoo keessa na gashite keessa xibilli qeeree nu ala keessaa. Amma jechuudha. Mana ishee gubbaa lafa nyaata nyaatu sana beekamti. Fayyaa isaa jechuudha. Torbee lama biraa nyaatu. Lafan buna dhugu immoo suusii bunaa kan qabu. Ishee kun margee ishee garaa baasan. Ishee mataa biraas torbee tokko buna dhugu. Birrii tokko kaffalanii. Amma isheen mana nyaataa mallaan jechaa jirti. Isiniif sanaan jiru. Yeroon achi ga'u gajjedheen bilaa gajjedheen fuudhu eebba darbaa. Amma gaa akkamiin godhee isaa nyaata. Nyaata hoo? Isheen dabba nyaakuu turte ishee biraa nyaachaa ture amma immoo eessa dhaqee akka nyaadhu hin beeku. Eenyudha inni fuula haaraa kanatti jalladhee nyaata liqilaatu. Maal godhu amma kana maal akkam godhuuf natti mataa argatti. Isa kana jalaa deebisee fi isa qaxxaa immoo akka inni nyaadhuuf akka inni gargaaru. Okkee qarshii si liqeessinnaan liqii namaa gashitaa jechuudha. Hin qabaadha abbaa kanoo fuudhaan jira amma mana si sirreeffachaa jira. Nama qarshii na gaafatu ammatti hin barbaadu. Nama nuuf immoo qarshii gaafatu malee. Kennaa maaliif akkasuma godhu? Hunda dhoseensiin sitti madde waan kana mustuu beekaa dheen akkas godhu. Amma maal wal cannaqnaa? Dhugaa isa dhugaadha qarshii hin qabu. Jettanii re'anis gara manaatti hin deemaa. Kan fuudhuu fedhu sitti heeramaniire. Ati fuudhuu fedhaa mati jireenya mijeeffachaa jirta. Hangaruu hiriyaan kee rakkoo hamaa keessaa bahuu dandeenye keessan galeera. Amma intala kana yoo maal godhee wajji? Timeera. Amma Akkuma jalqabdetti fixi. Ani kallattii sanaan akka inni ta'e utuu beeka ta'eeti dhaqisiin hin jedhuma. Igbo diyaaspooraa bakka kan sii ta'e naaf isin taatatti nyaattan immoo bakka isatti nyaattee deeffattaa immoo sii gammadadha malee akka kana ta'e maatti hin beekan haadhoomti. Silaatti naqiinis hin jedhan isa kashin diyaaspooraa hin taanetu hin beeka ta'e. ammas egaa wanta ta'e amanuu hin dandeenye tokkostu hojii biraa wajjin jalqabe. Ashima duukaa moo? Biricha akka inni naa kaffalamee dhumuuf. Ittoo irratti coophoodha. Yaa qammati ani gaana kan isaa hin beeku man wanti kun hin beeku kana keessa nan gashiinsi. Kenna wanta nuti ishee faana hojjechaa jiru hundumaa jaalladhe kan hin dhiisi kaa maalumni qawweessitti qabatee kan hojjedhu dirqama sin jedhe hin jiru. waan an qoosaa jirtu fakkaata liqii namaadha kan nama jiru. Yoo xiqqaate birrii sanii ishee irraa fudhadhu irratti dabalee fudhadhee baata. Ammas Isaan waan naalaatti dhiigaa kan bira dhaqu na waantee kaate hojii kan biraa kana xumurtu malee immoo biricha siin kaffalumaa jechuudha. hojii biraa si laattisu isa kana si filaatiin hojii biraa si laatte. Walitti qabeensi kaffalaan han jiru. Hojii isa kana hojjedheen immoo milkaa'uu hin danda'a. Egaa nan beekuuti milkaa'e haqa isaa birgaa. Kenna akkas hin jenne. Waan an keessa dhugan hunduma isaatu beekte jechuudha. Waan tokko dhis inni dhugaadha liqii hin qabu garuu immoo wantuma sammuun keessaa ajaja godhe. Maal qabara kan inni keessaa dhugan toora kan lubbuu namoota keessaa dhugan. Aree maalitti? Takki. Amma nan gargaartu horiiti. Dhugaadha amma baasii baay'eetti hin deemaadha. Qarshii amma si liqeessuu hin danda'u. Torbee lama torbee sadii booda haa garuu amma ta'e qarshii muraasa mana keessaa siin laata. Kennaa daraagee isa iddoo biraa yoo dhiitte suma mana nyaata kana ga'ee biraa kaffalaa birii hin baasu. Yeroo xiqqoo hojii masa ishee natti himte kana sa'aatiin taan irra na gaafatte dhugaa. Sa'aatiitti rakkisaa qolaa jalallee kamuu. Nan dhufa siinii nama ta'e goddanyaa koo tokko duukaa isaa jalqabe nan dhufa. Taalitar. Alaa jaalallee gurgisi laatee jechuun baqanatti biraa beekta. Daraagee kana duwwee nan gargaartu. Qo'ee siin bilbilatee fi mala agarra. Naalatta. Sillaadha osoo hin taane tarii yoo ishee bira jiraate ishee irraan siin fuudha ammatti ani qabu baasittiin deemaadha siin jedhee namni karoora qabannaan birrii nama qabu kun hundumtu. Kenna deebitees waan na argitu natti hin fakkaatu. Gosa dhugaa amma nan ariifadha. Nan ariifadhaatti deema. Tole akkuma beektu godhaa daraagee. Beeka. Waaqayyo isaa gargaara.